Kaayyoo Xaaliyaan ba'Afrikaatti kolonishii babal'ifachuuf qabdu fashaleessuun injifannoo humnoota Awurooppaatti argame ta'uun isaa naasuu guddaa uumee ture. Injifannoon kun walabummaa Itoophiyaa kabachiisuu irra darbuun baargamatti maqaa biyyattii ol kaasuu danda'eera. Maqaan Itoophiyaa addunyaa irratti falmiiwwan gita bitta jalaa bahuuf taasifaman irratti irra deddeebiin akka ka'u injifannoon Adawaa gahee olaanaa baateera. Namoonni yaada FMC'f kennanis Adawaan injifannoo uummata Itoophiyaa qofa osoo hin taane injifannoo uummata gurraachaa ta'uu kaasan. Mallattoo tokkummaa uummattoota Itoophiyaati jedhee ilaala. Maaliif mallattoo tokkummaati jedha? Uummanni Itoophiyaa tokko ta'eet diinaan falmee diina meeshaalee waraanaa gurguddaa, teekinooloojii waraanaa gurguddaa fayyadamee loleet injifannoo kana galmeessise waan ta'eef mallattoo injifannoo biyya keenyaa fi uummata Oromooti jedhee yaada Adawaa akkasitti fudhadha. Adawaan an akka lammii Itoophiyaa tokkotti Adawaan anaa fi guyyaa injifannoodha. Mo'icha keessattiyyuu gurraachi adii irratti guyyaa olaantummaatti argate. Kanuma dhuunfaatti akka Itoophiyaatti akka Afrikaatti guyyaa numataatti wal qaban isuma yakka Oromoo tokkottis kabaja ayyaana kana Adawaa irratti nan boona. Tokkummaa uummata Itoophiyaa kan inni agarsiisedha. Fakkeenyaaf walqixxummaallee Oromummaallee waa meeqa ibsachuudhaa fi fakkeenya kan seenaaf ta'uudha jechuudha. Akka saba lammii Itoophiyaa tokkotti waa baay'eedha kan nuti irraa barannu. Fardaan lolee mo'ateera. Waan akkanaatti lolee mo'ateera. Kanaaf fakkeenya guddaa irraa barannaa jechuudha. Biyyoonni biroo guyyaa bilisummaa yoo kabajan nuti garuu guyyaa injifannoo kabajna kan jedhan namoonni yaadannoo kennan dhaloonni ammas gama hundaanuu biyya isaaf aarsaa kafaluu akka qabu ibsan. Adawaan seenaa waloom Itoophiyaanonni waliin qaban ta'uu eeruun hunduu waloon ta'uun seektaara irratti hojjetu irratti dinagdeen biyya utubuun tokkummaa biyya ijaaruu keessatti gahee baachuu qaba jedhan. Seektaara hojjennu keessatti inni baratu iddoo barumsaatti inni hojii mootummaa hojjetu inni qonnaan bulaate iddoo qonnaan inni daldalaate iddoo daldalu hundumayyuu keessatti dinagdee biyya kanaa ijaaruu tokkummaa biyya kanaa ijaaruu keessatti gahee isaa baachuu qaba kan jedhu dhaamsa akkasiin qaban. Dammaquun of ijaaruun beekumsaan of guddisuun murteessaa waan ta'eef gama barnootaan gama teekinooloojiin bakka hundatti hirmaatee guddina yookiin immoo ijaarsa biyyaa keessatti gahee olaanaa taphachuu qaban jedha. Waan of jijjiiruu uummata kootiif immoo akkamittan hojjedha. Uummanni kun maal irraa barata? Uummata kootiif ofii kootii of jijjiiree ka'ee jechuudha kanarratti ofii kootii gahee ani taphadhu kana keessatti fakkeenya sanarraa fudhadheen ani immoo maal gochuun qaba gaheen kun wanti narraa eegamu. Kanaaf of jijjiiree ka'een uummata kun immoo hojiidhaan jijjiiree agarsiisuudha jechuudha. Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa fi qorataan dhaabbata qorannoo fi qo'annoo Itoophiyaa Dr. Ahmed Hassan gama isaaniitiin Adawaan seenaa gootummaa waggaa 129 dura abbootiin agarsiisan ta'uu kaasuun Adawaan ergaa tokkummaa dhaloota ammaatiif dabarsuu guddaa qaba jedhan. Dhaloonni ammaas eenyummaa isaa osoo hin irraanfatin dhimmoota biyyatti fufsiisuu danda'an irratti xiyyeeffachuun hojjechuu akka qabu dhaamaniiru. ማንኛውም ትውልድ ላለፈውም ለአሁኑም ለወደፊቱም ጠቃሚ ሆኖ የሚገኘው ስራ ነው። dhaloota kamiyyuu biratti faayidaa kan qabu hojiidha. Namni hojiidhaan kan madaalamu kan qabu. Hojii yoo hojjetamu immoo qulqullinaan ta'uu qaba. Kana dhaloota ammaatu gochuu qaba immoo. Abbootiin keenya durii dhiiga isaanii dhangalaasanii lafee isaanii cabsanii biyya kana nu dhaalchisanii jiru. Dhaloonni ammaas eenyummaa isaa osoo hin irraanfatiin kunuunfachuu qaba. Dhaloonni ammaa dhaloota biyyatti fufsiisuudha waan ta'eef Itoophiyaa irratti immoo kun akka hojjetamu amantii guddaan qaba. የሀገር ቀጣይነትን የሚያረጋግጥ ትውልድ ነውና እኔ በኢትዮጵያ ላይ ይሄን እንደሚሰሩ እምነቴ የጸና ነው። Guyyaan yaadannoo injifannoo Adawaa 129ffaan yaadannoo Adawaan injifannoo uummata gurraachaati jedhuun gurraandhala 23 ni kabajama.